raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Yooyyaa kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii keenya seenaaf seexaa torban darbeetiin beekumsa Dr. Gammachuu Magarsaa waltajjii dhaabbata Koosh Aarti jedhamuun ji'a dura qophaa'ee ture irratti mata duree ayyaanni maali jedhu irratti jamaa ibsa isaanii dhaggeeffachuuf argameef qoodan akka sagantaa keenyaaf ta'utti kutaa duraa qindeessinee isiniif dhiyeessinee turre. Sagantaa keenya har'aatiin haasawa Dr. Gammachuu kana keessatti argaa dhageettii uummataa jechuun maal jechuu akka ta'e, eenyummaa ofii beekuun maal akka ta'e, Itoophiyaan Oromoo dhabamsiisuuf akkamitti akka dhamaate, impaayerri Itoophiyaa akkamitti akka sobarratti hundooftee fi qabxiilee biroos ni dhageessu. Haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Qopheessan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Traditionii dubbanneerra. Hoggaa tradition jennu waan Oromoon darbaa dabarsaan ilmaa ilmeetti dabarsaa fide hundumtisaa beekumsi nuyi abbaadhaa gadaarraa aadaarraa dhaalle sun walumatti deebi'ee maqaa tokko waamamu. Tradition jedha. Inni lammataa consciousness. Maa inni consciousnessiin? Consciousness kan jennu kun afaan Oromooti. Afaanni Oromoo expressionii Oromoo consciousnessii, expressionii beekumsa Oromooti. Itoophiyaan afaan Oromoo balleessuudhaaf wanni isheen hin godhin hin jiru. In fact, Ethiopia is a project. Akka afaaniitti, akka aadaatti, akka seenaatti Oromoo akka uummataatti dhabamsiisuudhaaf projectiin ittiin hojjetaa turan Itoophiyaa jedhama. Kun beekamuu qaba. Kun waan dhugaa walitti himan ta'uu qaba. Maaliifi soba irratti biyyi ni ijaaramu, sobaan ni ijaaramu biyyi. Sobi negatiiviidha. Sobi hin diiga malee hin ijaaru. Kan biyya ijaaru dhugaati. Amma Amaara dhugaa jedhan. Amaarri inni hamaan Oromoo Amaara ta'edha. Amaara isa hama qushaasha. Kota wara hana awara karada hunde botoroda, kota Amara tana Amara shawada hunde Oromoda jedhanii. Kanaaf iyyuu Amara ugajetan gosa tokko miti. In fact Amara jedhanii hin beeku. Araadaatu maqaan isaanii. Araadaa jechaan nama safuu hin qabne, guddis badii, hattuu, sobduu jechuudha. Araadaa jechuudha. Araadummaadhaan biyyi kun ce'uu hin danda'u. Biyyi kun dhugaadhaan ce'uu danda'a. Dhugaan kun immoo seenaa keessa jira. Argaa dhageettii keessa jira. Argaa dhageettii Oromoo keessa jira. Yoo dhugaa qabaattan, beekumsa dhugaa yoo qabaattan nama hin sodaattan. Dhugaa dubbachuun immoo biyyaaf tola. Aadaadhaaf tola. Soba dubbachuun biyya balleessa.
Akka kunoo isaantu balleessan Oromummaa na'u sini mootummaa nama jedhu kun Oromummaa na'u. Mootummaa nama jedhu kun Oromummaa maalitti beeka? Mana tamaarii isa kamitti Oromummaa barata? Innaa waanuma ittiin Oromoo hadheessan, waanuma ittiin Oromoo xureessan barbaadu jedha kun. Amara jechuun modern jechuudha bara. Anaaf isin Amara jechuun mana tamaarii Haile Sillaaseen modern education jedhee bane kana hundumti keenya bara kan mana tamaarii dandeefa Amara ta'uudhaafi akkasittiin nu barsiisan. Amma immoo gosa taasisan. Hin jiru amma biyya Amaaraa Gojaamiinis Gondariinis waggaa torba saantima kootti baasee itti deddeebi'ee jaarrolee isaanii dubbisee. Uummanni akkanaa hin jiru. Uummata qulqulluu, uummata garaa laafu. Amma yoo laaltanii inni kan faannoo'edha, inni kan xooraayiliidha, inni kan maalii jedha. Waa'eedhuma waraanaa malee wanni haasa'anii jiru. Sirba isaaniis yoo dhaggeeffatan kan Gojaam isiniin jedhaan jiru kan Araadaan isinitti maayira. Amma isaan biratti addaracha Araadaa isaanis sirba miti. Baay'isawee Araadaa jechuun kunis afaan Oromootti beektu miti. Araada jechuudha lafa suusiitti bahan. Suusii bahuudhaaf durii amma lafa bataskaanni Goorgisiitti ijaarame kan achi jalatti tamboo gurguruu, soogidda gurguruu, maal gurguruu achi dhaqeetu lafa araada abaduu eessa dhaqee araada bahuu dhaqee jedhu. Araada bahuu dhaqee. Achirraa booddee calqabatti poolisiin Itoophiyaa keessatti dhaabbate የአራዳ ዘበኛ jedhama. Araadaan hattuudha, cabarbaariidha. Isaan eeguudhaaf poolisii uuman zabanyaa. Warra cabarbaarii kana warra eegu Minilik የአራዳ zabanyaa uume. Isumatu deeme poolis saraawwiit maaloo waan jedhan kana ta'e. Lammaffaa dhukkubi biyya kana jiru yeroo hundumaa waggaa 3 himu. Waggaa 3 akkas goone abbaatochaachin akkas godhanii gaafa Haile Sillaaseen bu'e silxaanarraa 1974 akka Awurooppaatti biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 100 keessaa nama 7 waggaa 3 garuu fidala qabu. Nama dinquu jarri kun sobee hin dadhabu. Biyyi kun it's a very young country. Kaleessa 1974 biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 7% ture. Amma yoo gara booddeetti deemne yoo bara Minilik yoo dhanne moo nama meeqa ta'a laata? 2% faa ta'a. Yoo bara nugusa isaanii gara booddeetti lakkoofne gaa namumti xaafuuf nabbabuu beekuu hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu wanni isaan isin barsiisan soba. Sobaan biyyi ni ijaaramu hin diigama malee. Consciousness jechuun gaafa kana hubatte of barte jechaadha. Gaafa of barte Oromummaan maal akka ta'e beekte jechaadha. Kanaaf iyyuu Oromoon har'a jiru kun doktoroonni keenya, profeesaroonni keenya kun kan biyya ormaatti iyyuu ergamanii rakkoo biyya ormaa iyyuu hiikan kun akkamitti rakkoo Oromoo hiikuu dadhabanii yookaan jennu argaa dhageettii Oromootu hin beekan. Of hin beeku jechaadha.
of hin beeku jechaan maal jechaadha? Nama du'e jechaadha bar. Of hin beeku namichi kun of hin beeku, of beeka of hin beeku. Rafaa'eera jechaadha bar namni rafeef namni du'e hirribi bar du'uma xinnoodha miti. Hirriba du'aa kanarraa gaafa kaatan Oromummaan maal akka ta'e bartuu jechaadha. Afaan Oromoo beeku, argaa dhageettii Oromoo beeku, dhawaaf dhibaayyuusaa, tarrabbaa dubbisuusaa, soqaasaa faqasaa, buusaa gonofoosaa, gadaasaa, aadaasaa otoon beekin akkamitti waa'ee Oromummaa dubbachuun danda'ama. Rakkoon keessanii hoggaa mana barumsaa dhaqxanii isa kana namni isin barsiisu hin jiru. Kan isin barsiisanii waa'ee Atsee Lubbuna Dingil, Atsee Galaadoos, Atsee Suusiniyoos kun hunduma maqaa Giriikiitti by the way. Bataskaana Finfinnee keessa jiru kana hin dubbiftani malee utuu dubbiftani dhibba keessaa 80 Giriikiitu ijaare. Do you know this? Giriikiitu ijaare. Amma wanni sagaduma isaanii keessallee afaan Giriikii. Garuu yoo maali kun afaan maali ta'ette Gi'iziidha siin. Gi'izii maali afaan du'etu jira siin. Silba afaan du'e jiru. Gi'iziin afaan Tigireedha. Afaan Tigireen irra dubbatu kun Gi'iziidha. Afaan Oromoo waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Oromoo inni irra dubbatamu addadha. Afaan Tigiree inni waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Tigiree inni irra dubbatamu addadha. Hinduu jechaa miti garuu akkuma Laatiinii fi Giriikii nuyis laangojii du'e qabnaa. Yeroo baay'ee ani waan nama gaddisiisu waa'ee Itoophiyaa waggaa dubbatanii Ingilizii faa wajjin kompeerii godhu, Faransaayii faa wajjin kompeerii godhu. How can you compare a dwarf with a giant? Ingiliziin bar biyya industrial revolution keessatti deddeeme, biyya lafaa zarafee soorome. Kun waluma sadaf akaayiidha haadha geessarraa saamee biyya ofii hin jedhu. Meerre developmentii maaltu jira? Karaa dhumtillee karaan asfaaltiin barma wayyaanee kana argina miti jedhan soba jaalala wayyaanee miti garuu dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Waan magaalaan kun fakkaatu beektanii bara wayyaanee dura warri umurii kootii gaarii gootanii beektu. Waan baay'een sobarratti ijaarame wanni biyya kana. So problemiin biyya kanaa soba. Inni dura seenaa isaaniitu soba. Seenaa isaan seenaa keenyaa, seenaa Itoophiyaati jedhan kun soba. Akka inni soba ta'e agarsiisuudhaaf hamma dandeenye matsaafi kun kan katabameedha. Kaleessa biyyi kun, this is a very young country. Waggaa 3,000 dhiisi. Biyyi kun kuma jechuun lakkoofsa kuma jedhu kan. Lakkoofsa kuma gaaf tokko Finfinnee Yuunivarsiitii irra bashannee ala dhaabbadhee caammaa xarasiifadhaa. Warri Jehoovaa Witnesii tokko Saamsonaayitii borsaa barbaatanii ani immoo sallaayii wayiitu gammachuun ribshaa kaasiisa jedhee sallaluu dhufee laata jedhee sodaadhee laala karaa gama jaartu. Jennaan achi as cehan
Siani na bira dufeti kanasilinin jadi ወንድሜ የዘላለም ህይወት ትፈልጋለህ እንዴ? አልፈልግም እንዴ? ቦርሳት ባቴ ደማ ዘላለም ህይወት ሐራሙ ደግሞ ኦሮሞን ፈረንጂን ስምትን ፊነ አማሪ ስምትን ፊነ ዋቃ ዱሩመ በይና ዋቃ we are Oromos because we believe in Waka. Kan Oromo taasisu inni guddaan warra Waaqaatti bulu ta'uu keenya. Isa kan Oromo taasisu. Ammanni kan keenya kuni yoo garanatti biyya Ameerikaanii keessa waldaan kiristaanaa torbanitti waldaa afur on the average amantii afurtu invented ta'a biyya Ameerikaanii. Torbanitti almost one religion every day jechaadha. But torbanitti amantii afur maqaa itti baafatanii inni kun የሙሴ በትር jedha, inni kun በሰደር የያዕቆብ መሰላል jedha, inni kun kan ንጹህ ምንጭ jedha, inni kun alatu ድንጋይ jedha. Kuni waa'ee Waaqaa miti, waan ittiin waa shaqqalanii soba gurruma ittiin dhageessu yoo qabdi Waaqatootti mul'isaa isaanii. Waa'ee Oromummaa kana kan katabe keessaa tokko immoo Asaffaa Jaalataati. Asaffaa Jaalataas eeguma an waa'ee Oromummaa katabe booddeedhatu katabe. Wanni Asaffaan balleesse tokko Oromummaan idiyooloojiidha jedhe. Kanaan sarraan eeguun ture. Oromummaan idiyooloojii miti. Ideoloojii jechaan maal jechaadha beektu? Ideoloojii jechaan walakkaa soba walakkaa dhugaa walitti dabalanii haasawuu jechuudha. Ideoloojii jechuun hiikaan isaa kanuma gabaabaatti. Kanaaf ani isa kana Asaffaan jedhu sanas hin fudhadhu jechuudha. Har'a immoo mootummaa amma jiru kanaan matsaafa isa being and becoming Itiyoo 360 irratti matsaaficha akkanatti agarsiisaniitu Oromummaa mangiste. Abiyyi ጠቅላይ ሚኒስትር Abiyyi dheengadda waggaa 5 hin guunne eega silxaanatti dhufe matsaafi sun 1994dha kan inni katabame. Jarri kun hammam akka isheen sobduu taate isin agarsiisa. Dhugaan karaa isaan karaa dhugaan bahe takka ba'an hin beekan. Seenaan isaanii soba, afaan isaanii soba, kakaan isaanii soba, amantiin isaanii soba. Soba malee sobumatu miillaan kirabaatii hidhatee surree tokkofatee sobumatu karaarra. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna.
akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. raadiyoonii dirree shaggar.